Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bobbaa Jaallaggasaa wagii poolisii humna addaa Oromiyaaf waraana Shaabiyaa gamtaan waraana bilisummaa Oromoo loluuf imalaa turan haleeluun dhibbaa ol ajjeesuun gugsee ari'ee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kuusaa meeshaa waraanaa begiitti argamu marsee qabuun rasaasaa 50 ol qawwee ammayyaa snaayiparii bireeniif diishqaa hedduu booji'ee mooraa qabsoo Oromoof galii godhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa Jaallaggasaa wagii koonyaa begii hoofaa kobbarree hanga Toobii waa baraatti duula geggeessan milishoota 150 ol hidhannoo guutuu waliin to'annoo isaa jala oolchuus beeksisee jira. Injifachuu waraana bilisummaa Oromoo sababeeffachuun jiraattonni magaalaa Begii waraana bilisummaa Oromoo daandiitti bahuun gammachuu isaanii ibsatanii jiru. Aanaan Begii harkaa waraana bilisummaa Oromoo seenuu mootummaan Itoophiyaa hanga yoonaatti waan jedhee hin qabu. Jiraataan aanaa Begii tokko waraanni bilisummaa Oromoo waboon aanaa Begii to'achuu raadiyoo Arraata biyyoolessaa Oromiyaaf mirkaneessee jira. Tolchii babbareedaa injifanoo dansaa galmeessaa jira. Yeroo ammaa kana kunoo lixa Wallaggaa keessaa iddoo qubsiisa yookaan qubannaa yookaan teessoo Abiy Ahmad injifatee kaleessa keessatti babbaroodaa oole akka Koromiitti keessatti babbaroodaa oole sa'a 9 inni piipii Abiy Ahmad waraana bilisummaa Oromoo barbaanna jettee aanaarraa gara baadiyyaatti gaafa isheen gadi imaltu waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa guutuu sochiin duukaa fiigee harkaan qabee ishee kaan gorra'ee qalee akka re'ee humna piipii waraana mootummaa kan humna addaa jedhamu darbeellee kan inni liqii dheengadde liqeeffatee fidee achi kaa'e guutummaa guutuu aanaa Begii keessaa guutummaa guututti barbadeessee bireenii sinaapperii dushqaa PM meeshaa garaagaraa waan akka silaashiillee guutummaa guututti dhuunfatee bakka qufiisa Abiy jedhama iddoon sun teessoo isaa jedhama sanarraa dhuunfatee geggeessee konkolaachisaa isaan ittiin deddeemanii kaleessa uummata ittiin doosan illee waan akka ambulaansii sireettii kana guutuu isheetti dhuunfatee taate ammaa kan harka waraana bilisummaa Oromoo guutuu jira aanaa Begii guutuun jette sa'aatii ammaa baadiyyaa isaa magaalaa isaa baadiyyaa isaa dhuunfachuu ture silayyuu magaalaa baadiyyaa yookaan gurguddaa keessa jiru harka waraana bilisummaa Oromoo keessa jira. Sa'aatii ammaa kana immoo magaalattii dhuunfatee harka isaa jala oolchatee uummata isaa gara maalitti gara hojii isaatiitti gorsaan yookaan tumsaan bila dhaabbatee jira jechuudha. Sa'aatii ammaa kana waraana bilisummaa Oromoo burjaajiif saamichi garagaraa akka hin raawwanneef waraanni bilisummaa Oromoo ona Begii yeroo ammaa uummata waliin marii taasisaas jira. Odumaa wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa fulbaana 5 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoota adda bilisa baasaa Beenishaangul Gumuz waliin ta'uun godina Kamashii jalatti kan argamtu Yaasoo keessaa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwachaa jiraachuun ifoomee jira. Haleellaa kana ordofee humni wal ta'iinsaa kun magaalaa Yaasoo baadiyyaa hedduu harka caaluu dhuunfatee jiras jedhame.